inna lillahi wa inna ilayhi rajiun video tana share godha rabbi yoo sodaatan sheenuar biran naga video tana joollee diqaalaa sheekotii asirraa galchuu barbaaddu quba qabaadha namni hadiisa himuu hin danda'u qo'isin maal jechuu barbaadan qottu iyyaala ka keenya kana walirraa fakkaanna maafiyoota ka keenya sheexaanatu ka keenya kana walirraa fakkaanna sheekotirraa gabbu ati qotta warri sheenuar tuqu barbaadan walaa khullee walaa munira qottu naqabadha sheekotiin marakata hadiisa himtu asirraa ariitanii galchitanii tiktok irra namni barsheeyni ana jeef garadee bar tiktok barate taa'ee waan haasa'u bar ilmaan shiroo dulloota walgeemar aboo rabbi sinaafitu maal naa tettaniin maqaa keessan hin dhoonne sheenuar maqaa keessan hin dhoonne dulloonni ji'ee yoo haasawe isin hin jenne maal jechuu barbaadda qoy namni hadiisa rabbiin himu bar sheenuar jechuuni ijaa gurra ummataa fi wallaahi ani maafiyaan kuni isan dhaggeeffadha hadiisni isaa hoflaa fi tapha qaba nama seena bakka isuma tokkicha kanaa hafe sunuu dhuqatee tiktok xiqqoo seena maal naa tettaniin isin maal tokkotti isin tirqessa jooleen argetun donqooro juuza roto fi bambela nyaatee bakka takkatti quufee si taa'ee dubbii akaawu dalaga jira maqaa keessan dhoonne kulleen jenne muniiraan jenne maal barbaaddan maa akkatti ardii fi yaamtan isin malee hambayyoo maal jechuudha bakka sheekotiin gabbaatee sirraa hadiisanii min hadiisa jirtu sinitti hime heerumuu dadhabdanii miti dhabdan yoo dhabdan immoo toobadhaa takka gadaam hin jiru gadaam dhaqaa gadaam oromoo amantaan teenya gadaam hin qabdu eessa dhayxarreem eessa dhayxar rabbi sinaa fixu rabbi qabritti sinaa galchu rabbi dafee sin ajjeese ajaa'iba arguuf beera fuudhanii jedha oromoon keenya yeroo mammaako dhugaa miidiyaan kun waanuma baqa keessuma darbee jira dhugaa waanuma ajaa'ibaa akkasuma waanuma baqa namni guddaanis sheeknis qeesinis miidiyaa kanarratti hin xiqqaata hin arrafama dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota isaanii alakootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isiniin jecha egaa har'a viidiyoo tokko akkuma dura argitanitti obboleessi keenya ibsaanii Muniiraa fi namni Muniiraa fi wannaa wallaaltan tuktukii kanarratti hin jirtu jedhee yaaduani Muniiraa fi kuullee namni wallaaltan hin jirtanitti akka maqaan beekun ijoollee nama shamarra sadii jechuudha. Sheekni waa'ee ijoolleen tunii nama gurguddoodha yookiin immoo ijoollee hoomanii jiru maaliif akkatti tuktukii irraa iyyuu isaan bultii isaanii ijaarratanii akkasin ta'anii waan akkasii kana garuu ijoollee san maqaa hin dhoofne sheenni suni dhugaa dubbachuu fi wanta dhugaa yoo dubbatan waaqayyoollee jaalata maqaa hin dhoofne garuu ijoollee shamarranii kunoo ani jechuun kuullee fi Muniiraan kuni maaltu isaan gugubee fi akkanatti sheeka ofii xiqqeessan maaliif arrabsu sheeka ofii ani viidiyoo isaanii naffida viidiyoo isaanii illee hin dhiisu jechuudha viidiyoo isaanii nan qaba wannaa isaanii waraabbadhe jechuudha sagalee isaanii jechuudha kan Muniiraa fi kan kuullee jechuudha maaliif silaa yoo namni dhugaa dubbachuuf yeroo tokko ijoolleen keenya kun nama arrabaa hin dheerattan nama arrabsuudhaaf baay'ee dheerattan garuu yoo namni sin gorse hoo gorsa sanii fudhattan garuu arraba hin dheerattan namni tokko waan badaa tokko yoo fidee fakkeenyaaf waa san irratti gorsa bareedduu kenne ishiin akkasii ati maalidha dullattiidha namaan jedhanii nama arrabsan umrii namaa beektaa obboleettii ta'u umrii namaa hin beektu obboleettii koo nama arrabsina ijoolleen koomentii irratti keefii danii nama arrabsatan kun jechuudha garuma fe'eenuu iyyuu haa ta'u amma ijoolleen tuni lamaanii umrii isaanillee aga farbaade haa ta'u isaan maqaa isaaniin dhoofne maal gochaa amamee sheeka kana arrabsuu dhaqan sheeka ofii jabaa ofii beekaa ofii maal gochaa arrabsan dhugaa rabbii jechuudha baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa rabbii dhugaa jedhee ibsaanii waanuma dubbachiru ta'e baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha bara akkamii keessa akka jiru bari qaata badee wal safeeffachuu namni sheeka ofii hin kabaju namni qeesii ofii hin kabaju namni abboota ofii hin kabaju namni abbaa ofii hin kabaju namni hundumaa wal qixxeesse miidiyaan kun bakka akkuma
bakka akkuma ani laalamutti namni sheekaa tokkos yoo namni qeessin tokkos akkasitti laalama jechuudha. Never akkasii miti. Namni sadarkaadhaan laalamu garuu akka namaatitti namummaadhaa garuu immoo nama ta'ee namni keessattuu akka amantaa ofiitti akka amantaa ofiitti hunduu kabajaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma amantaa kiyya keessattuu isinii fudhadhee dhugaa dubbachuuf qeessii dhiisati ijoollee kan qeessii yookiin arrabsinu haa hafu faarfataa tokkoyyuu hin arrabsinu. Faarfatuma tokkoyyuu dhugaasiin daaqonii tokkoyyuu hin arrabsinu. Faarfataallee hin arrabsinu. Maaliif seeraa miti. Nama arrabsu waaqayyoollee namaan eeyyamu. Nama tokko si olee inni sagalee waaqayyoo si dabarsaa ati immoo yoo asii arrabsitu ati maal irraa baratti yookiin nama sana itti yaadduti gorsi yookiin nama sana keessan dubbisi maaliif akkana nuun jette jedhanii silaa akka yaada kootitti kun malee annama wannu jechuuf sun taane waan manatti dhagaame jechuun baruma akkamii keessa akka jirruufa waan kana dubbadhee fi sagalee mucaa kanaa fide waan inni dhugaa dubbateef sagalee mucaa kanaa fide malee wanta nagalchuu miti garuu akka amantaa keessanitti ijoolleen musliimaa jechuudha garuu immoo safuu eeggachuutu barbaachisaadha jechaafan waan kana fide ijoolleen tuni har'a sheeka kana arrabsuu isaanii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha baay'ee nama gaddisiisa har'a nama waanuma fe'es ta'u kan isaan barsiisu malee isaan irraa waan karaa okay jedhanii har'a sheeka kana waan inni jedhisa fudhachuu qabu malee har'a isaa garagalchanii akkasitti ol gaafanna iddoo akkasitti ol gaafanna maalidha jedhanii yaa waaqa afaan maalitiin dubbatu ginna maqaaneessa kun dhugaa rabbi nama qaaneessa nama diinii qaburratti akkasitti haasa'uu jechuun yaa waaqa ani hin beeku dhugaa rabbi ijoollee dhiifamallee naa godhaa ijoolleen musliimaa ijoolleen tun bushooftee jirti jechuudha ijoolleen tunniin jechuudha baqa nama akkuma mucaan jedhuuyyuu ani galchan ani ijoollee baay'een arga haati faatee tulis kun gad deebistee ol deebistee kuuleen tulis yoo achitti kaase sheekuma kana kun gad arrabsuudhaan namumti sheeka arrabsine takkaayyuu hin jiran hatti Nasraa Kursubillee arrabsiti muniiraan waan ijoolleen tuni jajjabduun sirii kan maraate jiru jajjabduu tana jechuudha rabbi akkuma inni jedhuuyyuu jechuudha annaa maaliif akkana nuun jedhanii of gaafachuu sammuu ofii keessatti of gaafachuudha malee sheeka kana qeequu yookiin arrabsuu hin qaban akka yaada kootitti jechuudha maaliif inni nama baqa jechuun akka amantaatti nama kabajamaadha jechuudha akka amantaa of keessanitti nama kabajamaadha nama waa hunda barsiisee irraa deebisuu danda'u kanaaf isa kabajuu qabu jedha akka kiyyatti kunniin immoo kolkollee dhugaa rabbi kolkolluma ijoolleen tun rabbi naa nyaatu kolkollee akkamitti safuu wallaalan akkamitti ara dhugaa waaqayyo ijoollee harargee keessattuu ijoollee maaluu safuu eeggadha dhugaa ijoollee harargee hundaa mutu ijoollee jajjabduu tana warra beeku kana warra miidiyaa irratti beekuun jechaa jira malee kaawwan hin beekan garuu ijoolleen tuni harargeedha akkuma jirtu sadeen tunillee harargee afaan akka harargee taasifti tunillee hin beeku maqaa ishee garuu ishee baay'inaan arguu jeeta takkaan miidiyaa haaratti argamalee kan garuu Muniiraa fi kuullee ani miidiyaa kana bal'inaa isaan argachirratti ilma achirraa iyyuu jechuudha akkuma isaan jedhu garuu hoo kun barbaachisu safuu eeggachuu qaban ofii isaaniitii of beekanii okkee jedhanii sheeka kana dhiifama gaafatanii nutu balleessee ishii nu gorsaa keessan jedhanii bakka akkasitti malee har'a miidiyaa irratti baanii yoo sheeka akkanatti arrabsanii salphisan yaa waaqayyo bara akkamii keessa jirraa bara namni barqaa wal kabajuu dadhabe keessa jirra jechuudha bara namni nama arrabsu yoo ati waan gaarii dabarsiteef si arrabsu jechuudha bara yoo ati gorsa tokko kenniteef si arrabsu garagalee kan keetuun beektu kan maaliin beektu kiyya beennan inni namatti haasaa kiyya boki safuu eeggannaan inni waan kana gorsuu deema malee osoo safuu eeggachuu baadhee waan kana hin gorsu anis akkasumatti arrabsaa jechuudha never na biratti wanta akkasuma dubbatu akkasuma immoo ijoolleen tokko koomentii irratti maal jedhu ijoollee fakkeenyaaf ijoollee tokko waan barnoota irraa baratan tokko fakkeenya waan isaan hojjetan tokko yoo ati fiddee irratti barsiiste waan baay'ee siin jedhu jechuudha wanta isaan siin jedhan suni waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha innaa kanaafiyyuu walirraa barachuu qabnaa wal arrabsuu hin qabnu wal qeequu qabnaa maaliif jedhame namni sun maaliif jedhe jettee ofii keetii beekuu qabda fakkeenya shamara isaa taatu dhiira isaa ta'u wal gorsuu qabna malee walirratti duulu ati eenyudha ati maal beekta ati akkas taate ati kan beektu maaliif waan sanirraan barsiisne ati kan beektu maaliif waan sanir dhiisi jettee nama saniin gorsin innaa akkas isin jedha obboleessa koo kanaaf kuullee fi Muniiraa waaqayyoon dhiifama isin haa godhu akkas jechuudha malee wanti jennu hin qabnu isin jedha chawwa viidiyoo